Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuutoob akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kooti. Waaqayyoof galannaa ta'u. Guyyaa har'aa intala baay'ee jabduu fi bareedduu akkasumallee uummata kan dinqisiiste akkasuma jecha Oromiyaan dhagaadha jedhuun miidiyaa hunda ajaa'ibsiiste tokko akka waraabu kan na taasise jecha baay'ee ajaa'ibsiisaa kanadha jechuudha. Obboleettiin kuni torbee darbee miidiyaa gubbarratti baay'ee seenaan ishee odeeffamaa tureera. Baay'een keessan hin beektu. Warra hin beekneef garuu mucaan akka odeeffamu miti. Guyyaa kaleessa Gammadaa Shawurratti interviyuu taatee turte. Yaada isheen guutuusa ibsituu fi inni miidiyaa kanarratti ibsamu waliin argatu. Yeroo baay'ee uummanni keenya otoon hubatiin waa poostii gochuu jaallanna. Oromiyaan dhagaadha jecha jedhuuni obboleettiin kun garaa miidhaginaa yookaan immoo miis turizimii Oromiyaa irratti ibsitee jechuudha. Akka Oromiyaatti karaa miidhaginaa badhaasa fudhattee turte. Haa ta'u malee qeeqaa fi lola guddaatu obboleettii kanarratti baname jechuudha. Obboleettii kana jechi kun jechi Oromiyaan dhagaadha jedhuun beekamtii guddaa akka isheen argattu taasise. Baroota darbanii shamarran hedduun akkuma ishee kanaa injifannoo argataniiru. Yaada mataa isaanii ibsataniiru. Garuu jecha Oromiyaan dhagaadha jedhu kanarraa kan ka'ee qeeqaaf lolli guddaan obboleettii kanarratti haa banamu iyyuu malee akka isheen beekamtii irratti beekamtii dabalamu ta'ameefi. Maaliifan kana jedhe beektu? Obboleettiin kuni otoo yaada ishee hin hubatiin namni baay'een fayyuma lolee jechuudha. Kaleessa garuu yeroo ishee yaada guutuu ibsattu anaafuu barumsa ta'e. Oromiyaan dhagaadha maaliif jettee jedhamte yeroo interviyuu taatutti akkas jettee ibsatte. Dhagaan jabaadha. Kanaaf Oromiyaanis jabaadha. Fooqiin tokko yeroo ijaaramu dirqama jallisaa dhagaa ta'uu qaba. Dhagaan hundee mana sanaati. Kanaaf Oromiyaan hundee Itoophiyaati. Itoophiyaan Oromiyaa malee hundee hin qabdu, jabina hin qabdu, miidhagina hin qabdu. Haala kanaan ibsite jechuudha. Kanaaf jaalaluman Oromiyaaf qabuun ibsee jette isheen. Garuu uummanni baay'een otoo kanan hubatiin fayyuma baqqaa arrabsoo garaagaraa intaloo kanarratti godhe jechuudha. Har'a namoonni miidiyaa gubbarratti ba'anii namoota garaagaraa arrabsanii nama hammuma kanaa yaannedha. Maaliif yoo jettanii amma kaatanii ani mataan koos ta'u isin mataan keessan Oromiyaa ibsi otoo jedhamtanii amma Oromiyaan jiituudha jedhamu mitiire. Baay'een keenya kanaan beenna. Sababa jiituu taaneef beenna mitiire. Ammas akka nama dhuunfaatti akka obboleettii kanatti tokko keenya bira carraan kuni ga'ee maal jennee akka ibsinu unumatu beeka. Garuu obboleettiin kuni dandeettima yookaan sammuuma ogummaama itti fakkaate namni waanuma itti fakkaate dubbata mitiire. Waanuma itti fakkaate dubbatte. Garuu kuni qeeqaa fi lola guddaa ta'e irratti baname. Garuummoo waan siin ajaa'ibu anaan kan na ajaa'ibe yeroo tokko namni tokko beekamtii argadha jedheefis beekama miti. Intaloon kun jecha haaraa waan gurri namaa dhagee hin beekne dubbatte. Kanatu akka beekamtu ishee godhe shamarroota waggaa lamaan kana darbanii irra adda ishee taasise jechuudha. Kana biraa immoo warri miidiyaa gubbatti bahee arrabsu seenaa obboleettii kanaa guutuusaa namni beeku hin jiru. Interviyuu sanarratti seenaa ishee fi dandeettii ishee yeroo isheen ibsattu baay'ee na ajaa'ibdee dhugaa dubbachuuf. Dubartii baay'ee cimtuu yuunivarsiitii jirtu keessatti akka dhiiraattis akka shamarraniittis nama qabxee qabdu. Nama ogummaa harkaa qabdu. Maatii ishee keessatti immoo nama baay'ee kabaja guddaa qabdu. Akka seera gadaatti maatiin koo bulu jettee ani haadha siinqeeti jettee egaa baay'ee karaa ka'umsuma ishee jalqabumarraa kaateeyyuu dubartii baay'ee jabduu fi ogeettiidha.
Garuu har'a namni keenya otoo maalummaa keen bariin, otoo dandeettii keen bariin, otoo kaayyoo keen bariin fayyuma miidiyaa gubbarratti wal ari'uun maqaan taane walitti moggaasuun suuraa kobbii godhanii waan hin taane wal jechiisuun dhugaa cubbuudha. Haa ta'u malee miidhagina kanaan tokkoffaa baatu iyyuu malee dandeettiin ishee baay'ee na boonsenaan jechuudha. Miidhagina kan ishee caallus shamarroota hedduu qabaachuu dandeenya dhugaa yoo dubbanne kun. Garuu miidhaganii fi miidhagu miti. Carraadha. Dhugaa jireenyi biyya lafaa kun carraadha. Obboleettiin kun nan injifadha jettee ofitti amantee jedhamtee yeroo gaafatamtetti gaafuma manaa bahe amantiin hin bahe. Baay'ees itti dadhabeeraa jette. Baay'ee shaakallii guddaas godheeraa jette. Garuu nan injifadhadhee sammuu koo amansiise yeroo kan ofitti amaneeratte. Dhugaa dubbachuuf irraa baay'een keenya hojii hojjennu keessatti, amantii qabnu keessatti ofitti amanamummaa qabna taanaan hin hojjennas, injifannas jechuudha. Baay'een dhala namaa maaliif mul'ata isaa biraan ga'u beektu? Of shekkaa, oduu namaa dhagaa, abdii kutachaa. Gaafa namni deemu milkaa'uu hin danda'u. Dhugaan isinitti hima. Obboleettii kana karaa miidhagina ishee nama baay'eetu tuffate. Jecha kanaanis nama baay'eetu tuffate. Garuu dandeettiin ishee keessa jiru dhugaa baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Haa ta'u iyyuu malee miidhaginaan dhuguma dubbachuuf Oromiyaan miidhagduudha. Obboleettiin kunis Waaqayyo bifa laateeraa fi miidhagduudha akka nama tokkootitti. Garuu akka Miss Turizimii Oromiyaa yookaan immoo akka faashinii shawoo sanatti egaa ilaalcha adda addaatu jira. Inni kaani warra koree yookaan immoo warra namoota shamarran sana madaaluu danda'an jechuudha. Isaaniin komata. Egaa inni guddaan jireenyi dhalli namaa addunyaa kanarratti hojjetee darbu yookaan seenaa kaa'ee darbu carraadha obboloota ko. Har'a fakkeenyan isinii fudha. Abbaa lataa lubbuusa Waaqayyo haa maaru. Namoonni baay'een haga har'aatti koottu nyaatta abbaan lataa ka jedhamu jecha kanaan dhalootatti darba. Garuu Waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru abbaan lataa irra hin jiran. Har'a obboleettiin kun otoo addunyaa kanarraa darbiteyyuu jecha dhagaadha jedhamtu kana seenaan ishee akka yaadatamu bara. Namni tokko jireenya jiraatu keessatti seenaa tokko gaafa kaa'ee darbee hamaas haa ta'u gaariis haa ta'u iddootti yaadatamu qaba. Jechi Oromiyaan dhagaadha jedhamu kana har'a yoo qeeqaaf arrabsoo ta'eyyuu obboleettiin kun seenaa kaawwatteetti. Akka nama tokkootti seenaa kaawwatteetti jechuudha. Kanaafi obboleettiin kun yaanni isheen ibsattee fi dandeettiin isheen ibsatte nama hubateef baay'ee dinqiidha jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun jaalala kabaja na biraa qabjechuun barbaadan. Warri na arrabsatanis na arrabsa, warri dhiistanis dhiisa. Sababiin isaayyuu ati akka nama tokkotti otoo biyya kee ibsadhu jedhamte Oromiyaan elektiriikiidha. Oromiyaan ija kootii. Oromiyaan luka kootettee ibsachuu dandeessa. Maaliif lukti iddoo isaatti fayyada, ija iddoo isaatti fayyada, ibsaan iddoo isaatti fayyada. Jaalala qabdu ibsatta jechuudha ammati. Isheenis akkuma nama tokkotti waan ishee keessa jiru ibsatte. Yeroo tokko nama miidhuurra nama miidhagsina. Namni baay'een ishee loluuf jecha beekamtii hedduu dabaleef jechuudha. Inni baay'ee nama ajaa'iba. Waaqayyo hubannamaaf ogummaa nuuf haa laatu. Oduun miidiyaa kana cubbuu guddaatti nu galchaa jira obboloota ko. Keessumaa otoon hubatiin nama gadi galagalchuu, otoon hubatiin eeksii namarra kaa'u, otoon hubatiin akkasa beeku seenaa nama sanaa daraddaranii laayikiif koomentiitiin fiiguu. Kuni dhugaa cubbuu guddaadha. Maalummaan nama sanaa, maatiin nama sanaa, namni sun ka'umsi isaa eessa, humni isaa eessa, dandeettiin isaa eessannee otoo addan baafatiin oduu odeessuuf baay'ee cubbuu guddaadha. Arrabuma har'a nuti dubbanne kanatu booru fuula Waaqayyo duratti illee nu gaafachiisa jechuudha. Kanan isiniin jedha hordoftoota ko. Keessumaa obboleettiin kun amantiitiin mo'attee akka bifa ishee akka namni jedhuun otoo hin taane akka bifaatti illee tuffatamuu dandeessi. Shamarran kana hunda
caalan jiraachuu danda'u. Kuni sammuma namaati malee isheen garuu ofitti amantuudha jechuudha. Ofitti amantuudha, boontuudha bakka. Akkuma jette immoo ta'eefi kanaaf hojii hojjetamu keessatti amantii qabaachuun baay'ee nama barbaachisa. Obboleettiin kun tokkoffaa amantii qabdi, lammaffaa ogeettiidha, sadaffaa immoo jechi isheen ibsite dhuguma dhadhee yaadan. Turtii na wajjin gootaniif galatoo